Bulchiinsa magaalaa Mattuu mooraa mana kuusaa waajjira bishaanii fi enerjii godina Iluu Abbaaboor keessatti argamna. Akkuma isin agartanu meeshaaleen adda addaa konkolaataa tubboo jenereetara dabalatee kanneen biroos tajaajila kennuu hin dandeenye. Sirni dhabamsiisa isaa laafaa ta'uu isaatiin as keessatti tajaajilaan ala mancaatu kan isaan jiranu. Meeshaaleen kun mancaatii irra gahaa jiruun alatti isaa ammoo hojii guyyaa guyyaa isaanii irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru immoo hojjettoonni waajjiraalee mootummaa kanneenii OBN itti himaniitu jiru. Meeshaan asitti badu kun nurraa ka'ee kaazanaa mootummaatiif nu galee nu baay'ee nu gammachiisa. Qabeenyaan kun utuu ka'ee jijjiiramee gara saantimaatti jijjiirameera ta'e biyya keenyaafis guddina ta'a ture. Rakkoo adda addaa piroojeektii adda addaa piroojeekta gurguddaan dhufe namoota hojii dhabaa katamaa kana keessa olii gaddoon jaanuuf illee hojii guddaa banuuf hin danda'a ture. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira bishaanii fi enerjii godina Iluu Abbaaboor obbo Xilaa'oon Taayyee qabeenyaan kun akka dhabamsiifamuuf irra deddeebiin waajjira maallaqaa fi walta'iinsa dinagdeef xalayaa barreessinus furmaata hin arganne jedhu. Eegumsaafis rakkisaa ta'uusaa yoo asittis meeshaaleen dhabamuudhaan malanii asitti baduu isaaniirraan kan ka'e mootummaanis tajaajila yookaan kanarraa waan argachuu qabu waan dhabaa jiruu fi akkaataa isaan dhabamsiifamanii galii mootummaadhaaf akka isaan ta'an gaaffii yeroo adda addaa faayinaansiidhaaf dhiyeessineerra. Mooraa waajjira paabliik sarvisii godina Iluu Abbaaboor keessatti argamna. Akkuma isin agartan meeshaalee adda addaa teessoo konkolaataa sibiila garaagaraa daddabalatee keessumattuu tajaajilaan ala kan ta'antu akka jiranudha. OBN kan taajjabe. Waajjira maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee godina Iluu Abbaabooritti qindeessaan adeemsa hojii bittaa fi bulchiinsa qabeenyaa fi dhabamsiisaa obbo Mikaa'el Abbabaa godinichatti bara 2014 hanga 2015tti qabeenyaan birrii 600 olitti tilmaamamu gurguramuun gara kaazanaa mootummaatti kan galee fi qorichoon yeroon isaaniitti darbe birrii miliyoona 100 fi miliyoona 58 olitti tilmaamamu ammoo awwaalamuu fi gubamuun kan dhabamsiifaman ta'uu himaniiru. Qabeenyawwan tajaajilaan ala ta'an hedduu godinicha keessa jiran dhabamsiisuufis hojjetaa jirra jedhu. Tokkoffaa lamaffaa keessa xiqqoo koreen sirriitti ijaarameen ture waan ta'eef hojiitti hin galamne amma garuu kurmaana sadaffaa kana keessa sirriitti cheekliistiidhaan qabamee gara dhabamsiisaatti akka galamu qabamee jira. Maaliif qabeenya hedduutiyyuu jiraachuu godina keenya keessa kan dhabamsiisamuu qabu. Itti gaafatamaan waajjira maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee godina Iluu Abbaaboor obbo Tashaalee Jarsoo manneen hojii mootummaa qabeenya sirnaan bulchuu irratti rakkoo qaban irratti tarkaanfiis ni fudhanna jedhu. Qabeenya mootummaa bulchuudhaaf maandeetiin isaa kan waajjira maallaqaati. Waajjira maallaqaattis ofitti fudhannee qaama bulchiisaatti wajjin niin qindoominaanii gara tarkaanfii fudhachuutti adeemna jechuudha.